Jirra jirtu welcome anaa dhufu jedhin jira hordoftoota chaanaalii Gaddo Tube akkam jirtan nagaadha. Nageenyi badhaadha jedhin jira ni nagaadha. Hayyeegaa har'a mata duree haaraa tokkoon walitti deebinee jirra. Mata dureen kootis kan inni irratti xiyyeeffatu Inclusiveness kan jedhu irrattidha. Egaa gara mata duree keenyaa seenuudhaan dura waan tokko isinitti himu. Maal seetan Telegram channel tokko isiniif qopheessin jira. Telegram channel kootis description box irra link isaa isinii ol kaa'an jira. Achirratti maal argattu gaafiin garagaraa ni jira. Short notiiwwan bifa bareedaan qophaa'an kan anasitti isinii barsiisaa ture sunis irratti ni argamu. Kanaafuu achirra seentanii wantoota sana akka fayyadamtaniif jedhee isinii qopheessin jira waan ta'eef linkii description box keessaa fudhattanii Telegram channel kootti seentanii fayyadamuu dandeessu. Hayyeegaa har'a kan ilaallu Inclusiveness dha. Inclusiveness almost boqonnaa 8 qaba. Fakkeenyaaf boqonnaan tokko understanding disability and vulnerability kan jedhutu jira. Fakkeenyaaf chapter 2 concepts of inclusions, chapter 3 identification and differentiation service, jedhe chapter 8 collaborative partnership with stakeholders kan jedhuun jira. Egaa ka no chapter tokkoffaa understanding disabilities and vulnerabilities kan jedhu kanarratti beestaane waan tokko hojiin ilaalla. Kanaafuyyuu gara barumsa keenyaatti haasofnu jechuudha. Kanaafuu tokko maal jedha? Just as bra definition of basic terms impairment, disability, handicap. Maalidha impairment jechuun, disability jechuun, handicap jechuun hiikaan isaanii maal akka ta'e hojiin ilaallu. Fakkeenyaaf impairment irraa jalqabnu. Impairment means a lack or abnormality of an anatomic, physiological and psychological structure or function or division on a person. Impairment jechuun lack hanqina yookaan abnormality, just error jechuun error kan ta'e, abnormal kan ta'e. Fakkeenyaaf harki hin jira abnormal, lack jechuun dhabamuudha. Fakkeenyaaf namni tokko harki isaa irra hin jirre ta'e isin galee lack jenna. Gogaan mootuu harki irra jira faayidaa barbaachisaa ta'een kenneef yoo ta'e abnormality jennaan. Of anatomic, physiological and psychological. Isin galee dhabamuu yookaan mootuu abnormality ta'u harka qofaa bichaa miti. Harka qofaa miti. Psychologically, physiologically is included. All this. Yookaan mootuu it refers to any loss or abnormality of physiological, psychological and anatomical structure or functions. Structuring yookaan bu'aan qaamni keenya nuuf kennu sun loss ta'e. Fakkeenyaaf harki keenya bu'aan nuuf kennu qaqqabachuudha, miilli keenya deemuudha. Miilli keenya lacked yookaan loss ta'e yoo nurra hin jiraanne funkshinii barbaachisan nuuf hin kennu jechuudha. Yookaan ammoo abnormal ta'e, abnormal jechuun qaamni keenya sun yookaan miilli keenya sun jira faayidaa barbaachisaa ta'e san nuuf hin kennu yoo ta'e that's called impairment jennaan. Impairment jechuun kun hiikaa isaa qajeelli qaama miidhamummaa jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti maal jaa it is jechuudha. It is the absence of particular body part or organ. Kanaafuyyuu mee fakkeenyaaf as biratti some children for instance jaa have impairment such as eyes that do not see well, arms and legs that are deformed, or a brain not developing in a typical way. Daa'imman tokko hin jiru jedha. Iji isaanii sirriitti xiyyeeffatee arguuf hin danda'u ta'a. Yookaan mootuu miilli isaanii yookaan harki isaanii deformed. Just function dha miti. Akkuma sana mootuu brain not developing in typical way. Yoo tokko daa'imman akkamiitu nu qunnama hanqina dagaagina sammuu qaban, hanqina dagaagina sammuu daa'imman qaban, even guddatanis dagaagina sammuu isaanii urmii isaanii faana waliin cimu. All kunniin hundi termii impairment yookaan qaama miidhamummaa jalatti ramadamu jechuudha. Qaama miidhamummaa jechuun kan harkichaa fi qofa osoo hin taane dagaagina sammuus
diqqaadha ta'e impairment jennaan. Even type impairment wajjin ilaalla waan ta'eef definition isaa akkasitti naaf fudhadhaa. Disability kan jedhu wajjin ilaalla. Termiin disability fi impairment wal fakkaachuu danda'u garuu definitionii similar adda ta'an hin qaban. Wal fakkeenyi isaanii namoonni yeroo baay'ee iddoo wal jijjiiraa fayyadamu. Impairmentis disabilities jechuudha. Garuu garagara impairment fi disability termiin jedhaman kun. Let's say fakkeenyaaf disability, the term disability is ambiguous. Ambiguous jechuun hiikaa baay'ee kan qabu jechuudha. Hiikaa garagaraa kan qabu jechuudha ambiguous. Meaning ambiguous. Ambiguity jennee loojikii jalatti barannee jirra. Just remember godha. As there is no single agreement on the concepts. Disability term jedhu irratti hiikaa wal fakkaataan hin jiru. It is synonymous with it's not synonymous with akkaal guddatanya jechuun qaama miidhamummaa wajjin synonym yookaan wal fakkaataa miti. Akkaal guddatanya meaning impairment. Qaama miidhamummaa jechuun impairment jechuudha. Kanaafuu qaama miidhamummaan impairment eega ta'e disability maalidha kan jedhamu yaalaan maalidha. Well, the concept of disability is complex, dynamic, multidimensional and consisted WHO and World Bank. Baankiin addunyaatii fi dhaabbanni fayyaa addunyaa jechi disability jedhu kun walxaxaa kan ta'e baay'ee bal'aa kan ta'e akka ta'e bara 2011tti ibsanii jiru. Kanaafuu the full inclusion of people with impairment in society can be inhibited by attitudinal, physical barriers, policy barriers. Let's see, fakkeenyaaf hawaasa keessatti warroonni qaama miidhamuudhaaf ilaalchi jiru. Just akkuma waliin beeknu. Let's say namni tokko osoo miila okkola ta'e yookaan just qaama miidhamummaa miilaa ta'uu danda'a yookaan harka ta'uu danda'a yookaan gurra ta'uu danda'a. Namu osoo gaa'ilaaf gaafate responsiin inni argatu akka namoota hawaasa kaawwanii yookaan namoota warroota qaama miidhamummaa hin qabneen waliin simu. Isin galee gaafsan attitudinally ilaalchi hawaasni warroota qaama miidhamuudhaaf qaban suni influence yookaan godhu ta'e akka physical barriers, environmental barriers jedha fakkeenyaaf. Namni tokko tajaajila barbaacha iddoo dhaqee jennu iddoon inni tajaajila argachuu danda'u gamoo sadaffaarra koruudhaaf liftiin hin jiru. Kan jiru just sadarkaadha jechuudha. Namni sun wiilchariidhaan deeme. Kanaafuu wiilchariidhaan sadarkaarra bahuu hin danda'u. Gaafsan maal godhaa tajaajila argachuu qabu san hin argatu jechuudha. Sababni isaa immoo maalidhaan physical barrier irraa jechuudha. Osoo liftiin jira ta'e namni sun tajaajila san argachuu danda'a. Kanaafuu hindered ta'ee jira, dhorkamee jira jechuudha. Sadaffaan ammoo policy barriers. Kunniin sadan walitti hidhamanii warroota impairmentii qaban irratti kunniin sadan walirratti hidhamanii disability fiduu jechuudha. Namni tokko attitudinally dhiibbaan irra gaafate physical barriers, policy barriers all together create disabling effect and enable disability inclusive developments. Kunniin sadan disability uumuu jechuudha. Malee qaama miidhamtee taateedhaaf you are disabled person jechuun hin danda'amu. Garuu mostly term disability fi impairment exchange gochaa fayyadamu. Kanaafuu maal jedha if this problem addressed impairment may not lead to disability. Rakkooleen gurguddoon sadan kunniin furmaata argatu osoo ta'e yookaan osoo furmaata argatanii qaama miidhamummaarraa gara disability yookaan just disable jechuun baay'ee danda'uu dadhabuu jechuudha. Waan tokko gochuu dadhabuu disability direct meaning isaa jechuudha. Dadhabuu waan tokko gochuu dadhabuu disabled dhorkamuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu sababoonni sadan kunniin addressed ni hiikamu osoo ta'e namni qaama miidhame disabled hin ta'u. Well, isin galeemi. Okay. Let's see something here. Just disabled person and a person with disability. Termii lamaan kunniin confuse akka hin goone. A disabled person jechuun just nama wanta akka gochuu hin dandeenye jechuudha. Disabled person jennaan. Person with disability kan jennuun garuu maybe
laakii yookaan abnormaalitii physiological ta'uu danda'a, biological yookaan namoota anatomical ta'uu danda'anii qaba garuu laafii isaa fulfillee jiraachaa jira. Isin galee fakkeenyaaf dandeettiin arguu isaanii gadaanaa yookaan ammoo guutumaan guutuutti hin argan ta'anii Steven fakkeenyaaf Steven fa'aa fudhachuu dandeenya. Steven nama impairment yookaan ammoo qaama miidhamaadha garuu addunyaa kanaaf gumaacha guddaa gumaachee jira. Namoonni kunniin person with disability termii jedhu irratti fudhannaa jechuudha. Qaama miidhamaadha garuu they are functioned. May he can disability what disability kan jedhuu fi approach lamaan medical and social approach kan jedhu definition isaa defined ta'ee jira. Fakkeenyaaf disability pathology jechuun saayinsii waa'ee dhukkuboota qoratudha. Disability means functional limitation due to physical, intellectual or psychic impairment. Just disability jechuun jedhu functional limitations. Dandeettii waan tokko gochuurraa limited yoo ta'an yookaan dandeettii waan san gochuu keenya yoo daangeffamu jechuudha. Sababa maalirraa? Naannoorraa ta'uu danda'a. Physical akka duratti just namni tokko tajaajila barbaachuu gamoo sadaffaa turee tajaajila argachuu danda'u. Iddoon sun sustainable isaa waan hin taaneef disable ta'ee jira. Kana lammaffaa intellectual psychic impairments sababa kanneen irraa just disability develop ta'a jedhanii warri medical approach define godhanii jiru. Let's see here fakkeenyaaf social definition of disability kan jedhu jira asirrattis. Social definition of disability nammoo maal goanii define goanii disability is highly varied and a complex condition with a range of implications for social identity and behaviors akka dura jenneedha. Termi disable jedhu kana baay'ee walxaxaa highly varied garagaraa fi walxaxaa kan ta'edha. Fakkeenyaaf disability largely depends on the context. Disability haala irratti kan hundaa'e is a consequence of discrimination, prejudice and exclusions. Haala irratti kan hundaa'u ta'e garuu bu'aa dhiibamuu yookaan ammoo gidirfamuu hawaasa keessatti ni dhiibamu ta'uu ta'e ilaalchaan ta'uu danda'a. Environmentally excluded ta'uu ta'e discriminated ta'uu ta'e consequencein isaanii kun disability uumaa jedhanii warroonni social definition disability dhaaf define akkana godhanii jiru jechuudha. Kanaafuu asirratti gabatee gurguddaa kanneen irratti garaagarummaa isaa haala bareedaadhaan qopheessanii jiru kana sirra ilaaluu hin dandeessu. Haa egaa akkana jennee causein isaa maalidha? Cause of disability. Almost there are 3 types of causes for disability. Sababoota sadiitu jira. Tokkoffaan genetic causes kan jennudha. Genetic yoo jennu kan dhaalamu jechuudha. Jiinii namaa keessatti maatirraa gara daa'immanitti kan daddarbuu danda'u. Fakkeenyaaf intellectual impairment maatirraa gara daa'immanitti darbuu danda'u. Kun genetic cause jennaan. Environmental cause kan jennu ni jiru. Environmental cause fakkeenyaaf poverty and malnutrition in pregnant mothers can cause a deficiency in vital minerals and results in the formation issue. Fakkeenyaaf daa'imni tokko osoo dhalatin garaa keessatti meetarmii sadiin haa qoonnee ilaallu. Daa'imni tokko osoo dhalanne garaa keessa immoo jiru maal tokko lammaffaan immoo erga dhalatee lama sadaffaan erga guddate. Haayyi garaa keessa yoo jiru haati nyaata gahaa fakkeenyaaf hin qabdu ta'e nyaata gahaa argattu ta'e dagaaginii fi guddinni daa'ima garaa keessa jiru limited ta'a jechuudha. Mineraal argachuu qabu hin argatu. Gaafsan mucaan kun environmentally exposed ta'ara. Okay. After birth erga dhalateen booda poverty and malnutrition can also cause poor development of vital organs in the child. Look, erga dhalatee daa'imti sun nyaata gahaa hin qabu ta'e suni dura haati nyaata gahaa hin fudhattu ta'e
daa'imti mineraalii yookaan faayidaa garaagaraa haadharraa argachuu danda'u san liimitir ta'a. Haati nyaata gahaan qabdoo ta'e hagguu inni garaa jiru. Erga dhalateen booda sammuutu kunuunsa gahaan qabuu ta'e soorata gahaan qabuu ta'e daa'imti kun dandeettiin dagaagina sammuu fi qaama isaa ni xiqqaata. Just the use of drugs, alcohol, tobacco and exposure to certain toxic chemicals and the illness toxoplasmosis, cytomegalovirus, rubella and syphilis by pregnant mothers can cause intellectual disability to the child. Fakkeenyaaf haati dhugaatii alkoolii garaagaraa fudhatti yoo ta'e, tamboo tuutti yoo ta'e, keemikaala garaagaraa fayyadamti yoo ta'e, daa'ima irratti intellectual disability yookaan ammoo rakkina yookaan ammoo qaama miidhamummaa sammuu isaa irratti fida. Yeroo haati takka daa'ima garaadhaa asuma qabdu alkoolii garaagaraa fudhatti ta'e, tamboo garaagaraa tuutti ta'e, keemikaala garaagaraa fayyadamti ta'e isin galee tokko sababa ta'a. Lammaffaa immoo dhibeewwan akka rubeellaa kan jenneen kunniin kan akka syphilis kan jenneen kunniin haati ni qabdi yoo ta'e ammas koozii intellectual disability childidhaaf yookaan daa'imicha saniif ta'aa jechuudha. Childhood diseases such as whooping cough, measles and chicken pox may lead to meningitis and epilepsy. This can cause damage to the brains of childs. Erga dhalateen boodas dhukkuboonni akka ammas biratti maqaa isaa hin dhoofne akka cough jenneen, measles, chicken pox jenneen kunniin brain problems yookaan damage to brains daa'imichaa irratti dhiibbaa fiduu danda'u. This toxic materials such as lead, mercury can damage the brain too. Ammas keemikaalonni akka mercury akka lead fa'as sammuu daa'imichaa damage gochuu danda'u jedha. Unfortunately, life events such as drowning, automobile accidents, falls and so on can result in people losing their sight, hearing, limbs and other vital parts of their body. Kana jechuun maalidha? Erga dhalateen boodas, erga guddateen boodas jireenya keenya guyyaa keessatti aksidentiin garaagaraa yookaan ammoo balaan tasaa fakkeenyaaf nama tokko osoo mudate tasa konkolaataadhaan osoo dhahamee namni sun agartuun isaa dhabuu danda'a, dandeettii dhaga'uu isaa dhabuu danda'a, qaama miidhamummaa ta'uu danda'a, whatever. Kanaafuu environmentaliin causing impairment kan jennu environmentaliin causing impairment itti jenneerra. Tokkoffaa daa'imti garaa keessa jiru haati diraagii garaagaraa fudhatti yoo ta'e, qorsoota garaagaraa fudhatti yoo ta'e, dhugaatii garaagaraa fudhatti yoo ta'e, tamboo garaagaraa tuutti yoo ta'e, dhukkuboota fakkeenyaaf akka saayifilisii, rubeellaa qabdi yoo ta'e, daa'imti sun garaa keessatti miidhamuu danda'a. Erga dhalateen booda immoo daa'imti sun kunuunsa gahaan qabu ta'e, nyaata gahaan qabu ta'e, ammas intellectually damaged ta'a. Fakkeenyaaf erga dhalatees booda immoo daa'imummaa irratti fakkeenyaaf keemikaalonni akka liidii, merkurii booddees ni argatu ta'e daa'imti sun maayindiin isaa damage ta'a jechuudha. Sadaffaan immoo just erga guddatee nama guddaa ta'e aksidentiin garaagaraa ni qunnamuu ta'e namichi sun impaired ta'uu danda'a. Kanaafuu environmentiin illee causing disability jechuudha. Even maal jedhuuyyuu warroonni kaan jedhamu ta'an impairment is reality for me but possibility for you. Haya sadaffaan immoo unknown causes. Unknown causes kana jechuun saayintistoonni illee sababni ka'umsa disability maal akka ta'es yogguu wallaalantu jira. Kanaafuu kooziilee gurguddoo jirantu jira. Genetic, environmental and unknown cause jennee ilaallaa jechuudha. Cause and factors. Factorii kan ilaalle factorii jirantu jira. Asitti qabadhaa.
faaktarii sadan keessaa tokko environmentii, attitude fi poolisii kan jenneen. Koozii namootu sadiitu jira. Cause and the factors. Okay. Inaccessible environments fakkeenyaaf sometimes society makes it difficult for people with some impairment to function freely. Jechuun naannoon keenyas al tokko tokko dhiibbaa mataa isaa danda'e fiduu danda'a. Fakkeenyaaf namni tokko even arfaffaalletti dabaladha. Inaccessible environment kan jedhu. Namni tokko qaama miidhamaa erga ta'e attitudes keessatti ilaaluu dandeenya. Dhiibbaan ilaalcha yookaan psychologically nama sanii miidhoo ta'e activity garaagaraa limitoo godhu ta'e isin galee namni sun impairment irraa just disability guddachaa jira jechuudha. Kunniin hunduu koozii disability jennee ilaaluu dandeenya. Maal godhu koozii impairment afuriin qabadha. Factor impairment immoo sadiin qabadha. Factor impairment, attitude, environment and just kan asirratti maqaa waamneen jechuudha. Isaan kanneen. Egaa amma type disability